Jikoo kana arguuwwannaa otoon du'ee maal wayyaa? Abbaa ijoollee kootti heerumtee garuu isheen jireenya biyya lafaa kanarraa jiraachuullee hin dandeessu. Ammuma isheen imimmaan kana buuste anillee nan buusisa wajjinillee hin jiraattu jette murtoo isa dhumaa murteessitee gadi baatee boossee sabatti himachaa jirti jechuudha. Ani hiriyaa akka kana nama ganu hiriyaa akka kana namarratti diraamaa jennaan diraamaa itti yaadamee qophaa'amee deemamee fi'a jechuudha. Anis dubartii cimtuu akka fayyoo kana tasa argee hin beeku jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa anaa dhufu baga nagaan dhuftanii egaa akkuma beekamu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf viidiyoon kuni baay'ee garaana nyaate bira darbuu hin dandeenye isa kaanirraa hin lafa laftaa isa kaanuu hin odeessita naan jechuu dandeessu. Kaleessa viidiyoo sabboontuu Wallagga Lixaa yookiin haadha koof tuub akkasumas immoo sittiinaa tuub kan jedhu viidiyoo haadha miliyoon jechuudha. Haadha ilmoo haadha dhiiraati. Haadha miliyoon jechuun yookiin immoo sabboontuu Wallagga Lixaa haadha koof tuub haadha dhiiraati haadha ilmaati jechuudha. Haadha dhiiraa jechuun kabajaa nama qabdu jechuudha. Fayyoo jechuun immoo haadha dhiiraa irrayyuu dabartee haadha dhiiraa taatee haadha dhiiraa irrayyuu dabartee haadha ilmaan sadiiti hin beektu. Haadha kakuuti maqaa mucaashee soorii na jalaa badee abba haadha ilma ishee jechuudha. Akkasumas immoo maqaa mucaashee bareedduu meetii sanaati jechuudha. Guyyaa har'aa akkuma beekamu egaa shamarran biyya Arabaa akkuma beektanii waa hunda walii beekna jedhee yaada yeroo baay'ee jechuudha. Shamarran biyya Arabaa jechuun ogeettiidha, beektuudha, dandeessuudha. Waa tokko itti yaadde kan waa gootudha. Akkasumatti miti shamarran biyya Arabaa jechuun sammuun ishee kan qarame warra injineera kan caaltu natti fakkaata akka kootti. Garuu shamarran biyya Arabaa mana namaa gola ormaa keessa teessee deebitee galtee shamarran biyya Arabaa akka kanarratti kanarra walirraa dhirsa abbaa manaa walirraa fudhachuu jechuun wanti kana caalaa nama guumee addunyaa kanarra jira. Wanti kana caalaa nama aarsu mee addunyaa kanarra jira. Mee akkamitti obsiti? Ani onneen kiyya na tarsa'uu gahee galgalaa ciisa na dhoowwe viidiyoo sana irratti jedhee rikoordii irratti godhee viidiyoo sana waraabee jechuudha. Isan rikoordii irratti godhee dhiiseen viidiyoo isan rikoordii hin goone sana isan gadhiise jechuudha. Nan tabajjaje. Dhugaa harki koos wal bira na darbe jechan ittiin barreessus nan dhabee barreeffamus na wallaalee. Viidiyoon rikoordii irratti godhe sana bagayyuu dogoggoree kabiraa gadhiise malee viidiyoon ani irratti sagalee waraabe sana annan booye onnee kootu na tarsa'e jechuudha. Ijoo chaalenjii biyya ormaa kana keessa dabartee fayyoon biyya galtee gaa'ila dhaabbattee abbaa manaa ishee jajaa turre. Jiraa jechuun dhiira gobozii dhiira ijoollee isaa guddifachuuf tattaafatu jechaan ture ani. Maaloo otoo gaa'ila akka fayyoo kana biyya Arabaa shamarran biyya Arabaa yeroo galtu baay'een keessan hin beektu. Kaan abbaa manaatu kaadaa, kaan waa biraa ta'u, kaan haala jireenyaa biyyaa baasa biyya Arabaatti deebi'u. Fayyoon garuu fakkeenya nuu taate jechuudha. Ani fayyoorraa ilaalee yuutuubii bane. Tokko jedhee gaafa yuutuubii banee hojjechuu jammare jireenya fayyoo jiraattu. Fakkeenya fayyoorraa fudhadheeni jechuudha. Maaliif jennaan dubartii cimtuu, dubartii mataa gadi hin qabanne, dubartii jireenyaaf gadi hin jenne, dubartii kaayyoo qabdu, dubartii tattaafattu jechuudha. Gaaf tokko deessee kaatee gaaf tokko ulfaanillee gaaf tokko ijoolleen otoo harka jiruuti gaaf tokko argitanii beektu hin qooshoshtu hin bareeddi hojiin ishee bareedaa mana keessa bareeddu ijoollee ishee bareeddu maashaallah jedhaa dhugaa rabbiin siniin jedha. Ani yoon galeen jedha biyya arumaa taa'e jaarsa abbaa akka fayyoo kanaa naa kenni yaa rabbi. Jireenya akka fayyoo kanaa na jiraachisiin jedha dhugaa waaqayyoo hin argitu mana isheen ijaarrachaa jirtu gen waggaa hamma kana erga wajjiniin jiraataniiti akkasittiin gaa'illi isaanii akka kanatti diigamuunsa onnee kiyya na buruksee onnee kiyya na tarsaasee jechuudha. Jechis na jalaa bade waanuma dubbadhullee na wallaalee dhugaas natti hin fakkaanne jechuun dura akkuma beektanii akka jiraafiini fayyoo walitti bu'anii turan inni argitu. Sababiin kun immoo sababa fayyoon dura ilmoon qabaa okseetaniin jettee booda ilmoo ishee ofitti fudhattetti jechuudha. Sababa biraan miti. Fayyoon baalagattee yookiin immoo fayyoon waa tokko gootee miti. Ilmoo sababuma godhattee fe'e jechuudha. Egaa inni immoo sababa isheen ilmoo qabaatteef jecha hin barbaadu. Ammallee immoo kanuma ilmoo qabdu fuudhe immoo argitanii. Ani gen yeroo inni akkas jedhee kan gaa'ila hin qabne dingilii ishii ganaa barbaadee dingilii fuudhee fayyoo'aan aarsaa laati yookiin immoo fayyoodhaan boosisaa laati jedha malee dhaqeellee
haadha miliyooniin fuudha jedhee takkaayyuu yaadne jechuudha. Haati miliyoonis immoo dhugumatti galtee akka dubbatte sanatti jiraatti heerumti jedhee tasa yaadne jechuudha. Garuu shakkii tokko waan shakke beektu viidiyoo isheen ejjatte keessa gaafa ishiin aqxeetiin manni naa kireeffamee na eege jette mana qabdi. Jechuun mana sabboontuun yookiin immoo haadha koftuuf ijaarteettu isheen amma jiraattee heerumte ijaarte jechuudha. Baay'een keessan qodaa isheen gashite qodaa mana arabaa keessa hin jirre gashite. Mana maaliin fakkaanne Wallaggatti ijaarte jechuudha. Garuu isa sana hirgiffi gootee hunduma isaa dhiiste jaalala jiraaf jecha aqxee mana kireeffattee Finfinneetti hafte jechuudha. Wallaggatti kan isheen mana ijaartee jirtu. Garuu kan isheen immoo amma kan isheen jirtu akkuma viidiyoo isheellee dhaggeeffattanitti illee mana kiraa fudhatte jechuudha. Maaliif jennaan jiraan hojii qaba kaa. Jiraan kan inni hojjetu Finfinnee irraati waan ta'eef achumaan jiraa barbaachaaf jecha mana kireeffatte. Manni mana fakkaata miti. Abbaa manaa ishee duraa akkuma jette abbaa manaa ishee abbaa miliyooniin dhiisteetu jiraa abbaa kakuuttee heerumte jechuudha. Maali ijoo kun? Ani kana booda jechuudha. Hiriyyaa dubaraa jedhee hiriyyaa dhiiraa ani qabu lakkoofsa isaa hin agarsiisu. Du'ee owwaalama malee jedhu. Du'ee owwaalama malee kana booda jechuudha irraa baradhaa. Dhuguma abbaan manaa gaafa ijoollee sirraa godhate jireenya akka kana bareedduu wajjin jiraachaa turanii ani viidiyoo namaa keessaa kanan viidiyoo ilaaluu jaalladhu viidiyoo fayyooti. Bira darbuu hin danda'u. Dhugaa dhuguma siin jedhu dhugaa waaqayyooti. Guyyaa tokko fayyoon viidiyoo gadhiistee viidiyoo fayyoo otoo hin ilaaliin yoon hafe akka waan hidaa wayii narra jiru wayii tokko keessi koo qirqirna jedha jechuudha. Yoo illee hojiin na cinqellee ijaanan ilaala. Aakshinii isaanii haala jireenya isaanii maaliif jennaan irraan bara'a je'een jechuudha. Maaliif jaalalas isaan irraan baradhaa chaalenjis irraan baradhaa akka dubartiin biyya arabaarraa galtee cimattee mana ishee qabattee akka jiraattu akka biyya arabaatti illee hin deebine jiruuf jireenya ishee otuma ilmoo ishee guddifattu bizinesii mataa ishee akka isheen hojjettu natti dhagahama baqa irraan baradhee dhugaa. Boru anis gaafa yuutuubii bane akka fayyoo kanaan jedha ilmoo koo namatti hin laadhu. Ganaa ani sarraatanya gashee ilmoo kootti laadhe hojii bizinesii barraa bakkee hin hojjedhu. Akka fayyoo kanatti mana koo keessa ilmoo koo ija koon ilaalaa jiruu koo bizinesii koo hojjetadha. Mana koo kunuunfachaa abbaa manaa koo kunuunfachaa jedhee yaadaan ture jechuudha. Gin yeroo akka kana ta'ee argamu akkam nama aarsa akkam nama guba. Intee ijoollee lama ijoollee sadii qabattee har'amee akkam taati eessa lixxi maal gooti mee maal jettu joo. Naman sodaachisu naman aarsu akkam gooti moo ganaa biyya arabaatti deebiti moo abbaa manaa ani garuu abdiin qaba akka jiraan fayyootti deebi'u abdiin qaba. Dhugaa namni amantii keessan kamiinuu jechuudha. Akka isaan wal jaallatanii walitti deebi'an dhugaa kadhadhaafi dhugaan siniin jedha maaliif jennaan jireenya akka kana bareeddu keessaa jiru mana isaaniitti illee galaniiru ta'e dhugaan siniin jedha tooma mana isheetti illee jaalaluma dura qaban sanaan mana isheetti galtee kaatee jiraan achi keessatti ijoollee isheetiin manicha keessatti ishee gatee badeera ta'ee homaa tokko rakkoon qabu. Fayyoon cimtuu waan taateef hojjetattee ijoollee ishee ni guddifatte. Inna akka kana diraamaa irratti hojjeta ta'ee jedha jedhees immoo hin yaanne. Isheen kunis immoo galtee dhuguma jiraattee heerumti jedhee takkaa hin yaanne. Jiraattee heerumuu miti ani dubbiftiyyuu natti hin fakkaanne. Dura michuu turan barbeektu miti. Yeroo fayyoon deessee yaaddattu yoo ta'e viidiyoo keessa galaatii aqaalaala. Yeroo fayyoon deessee haadha koftuuf kun hoolaa bittee jechuudha. Hoolaa bittee qalchiistee gammachuu akka kanaa waliin dabarsan jechuudha. Yeroo kana immoo nama gammachiisa. Akka kanatti Oromoo wal jajjabeessee wal faana hojjeta yeroo jedhan nama gammachiisa. Gin akkasitti eedaa isheen sobdee diraamaa irratti baatan namni allaattiin fira fakkaattee simbira nyaatti jedhan. Akkasitti abbaa manaa irraa fudhattee qaawoo keeshim jettee kaleessa wajjiniin dish sanuu wal fakkaatu laal. Waan irraan gadee sana hojjaan isaanii qixuma wal qixa shirgit yeroo jedhanii dhugaa nama sodaachisu. Otoo anaati ani na ajjeesti jedha nan sodaadha ittiin siqan abbaa manaa nama akka kanatti abbaa manaa nama qabadheeni akka kana darajaarra wajjin hinkit jedha. Ani badee kun tuffii jennaan tuffii isa ajaa'ibaati dhugaa rabbiin siniin jedha akka ajaa'ibaa kana tuffattee jirti. Maalumaafuu barumsa siniif haa ta'u hiriyyaa keessanitti bilbila hiriyyaa keessanii hin laatiinaa hin barsiisiinaa
wajjinillee inaasofsiisina fayyoo irraa baradhaa isiniin jedha. Adaraa keessan dhugaa rabbi viidiyoo kana laayikii godha namoonni na jaallattan jechuudha. Waa tokko irraa baranna nuti isa gara fuulduraaf isiniin jedha nagaan naa oola.